Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa oduu har'aa waliin Annaa Basaawaa jiraati. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa keessa jiran kora guyyaa lama gaggeeffatan milkiin xumuran. Kora guyyaa har'aaf guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture irratti hojii godina sana keessatti gaggeeffamaa ture xiinxalaniiru. Hojii waggaa darbee ilaaluudhaanis gama gaggeessanii jabinni kanaan dura ture caalatti jabaatee akka itti fufuuf laafinni mul'ates fooyya'ee sadarkaa isaa eeggachuudhaan akka hojiin itti fufu walii galaniiru. Marii guyyaa lama gaggeessan keessatti haala naannoo isaanii akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaan keessatti argamtu irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaalee garaagaraa keessa walitti dhufan kunneen marii isaanii keessatti adda bilisummaa Oromoo injifannoolee haga ammaatti galmeesse jabeessanii akka eegan gara fuulduraattis kaayyoon Oromoo akka fiixa ba'uuf akka hojjetan walii galaniiru. Akkasumas Oromoof Oromiyaa addunyaatti beeksisuu irratti akka hojjetan murtii irra ga'aniiru. Kora kanarratti kan argaman hooggantoonni adda bilisummaa Oromoos ibsa kennaniin qabsoon Oromoo sadarkaa ammarra kan ga'e wareega ilmaan Oromoo sadarkaa adda addaatti kaffalaa dhufaniin ta'uu hubachiisuudhaan ammas gara fuulduraatti sirna wayyaanee hundeedhaan buqqisuudhaaf nagaa Oromiyaa keessatti fiduudhaaf hojiin barbaachisu akka hojjetamu miseensota kanaaf hubachiisaniiru. Murtii sirni wayyaanee torbee kana keessa maakalaawii cufuu fi hidhamtoota siyaasaa hagoo hiikuudhaaf murteessee addi bilisummaa Oromoo fudhatama dhabsiise. Addi bilisummaa Oromoo ibsa dhimma kana laalchisee baaseen yakka dhala namaa irratti dalagamu dhaabsisuu malee bakkaa fi akkaataa yakkitti dalagamu jijjiiruun furmaata hin ta'u jedhee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti akka hubachiisetti EPRDF yookaan EHAD waggaa 27 guutuu humna waraanaa fi meeshaa tikaatiin fayyadame uummata Oromoo fi saba naannoo sana jiran cunqursaa akka ture yaadachiiseera. Sirni sun otoo hin jijjiiramin bakkaa fi akkaataa yakkitti dalagamu jijjiiruun furmaata akka hin finne hubachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti akka hubachiisetti mootummaan EPRDF mootummaa cunqursaa waan ta'eef hundeetti buqqa'uu akka qabu jabeessee ibseera. Uummanni Oromoo fi uummanni cunqurfamoos furmaata fakkeessaa mootummaa wayyaanee dhiyeessaa jiru kanaan otoo hin mookfamin qabsoo isaanii jabeessanii akka itti fufan hubachiiseera. Mootummaa wayyaanee qabsoo uummataa dabsuuf jecha furmaata fakkeessaa qabatee dhiyaate kanayyuu qabsoo ilmaan Oromoo wareega ulfaataatti baasaniin kan fide ta'uu kan ibsa addi bilisummaa Oromoo. Ilmaan Oromoo gara fuulduraattis qabsoon Oromoo aga galiisaa ga'utti wareega barbaachisu baasanii qabsoo isaanii akka itti fufan dhaamsa dabarseera. Addi bilisummaa Oromoos karaa danda'ame maraan dhimma Oromoof furmaata kennuuf kan hojjetu ta'uu fi furmaata fakkeessaa wayyaaneen kennaa jiruu fi kennuuf yaalaa jiru kanaaf gurra akka hin kennine hubachiiseera. Waan ta'eef filmaanni tokkichi jiru qabsoo haqaa kan bilisummaa nagaaf diimokiraasii jabeessanii itti fufuu ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Gama kaaniin murtii maakalaawii cufuu fi hidhamtoota siyaasaa hiikuu kanarrattis uummati yaada adda addaa kennaa akka jiru hubatameera. Bakka adda addaatti uummati ibsa kennaa jiraniin mootummaa wayyaanee maakalaawii cufuunsaa gaarii ta'us maakalaawiin cufame maakalaawiin biraa bananuun garuu furmaata akka hin taane ibsaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo sadiin raadiyoo sagalee Oromoo waliin gaafiif deebii godhanis akka ibsanitti mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo bakka adda addaatti hidhamanii fi dararamaa jiran mara hiikuu fi kanneen miidhaman maraaf beenyaa kaffaluu akka qabu ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya marii hidhamtoota siyaasaa sadii waliin taasifne qophii keenya waarii marii keessatti qabannee dhiyaanna. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii hafee waliin nagaan nu tura. Waamicha hawaasa Oromoo Melbourne Austraaliyaaf waraana dirreeratti lubbuu isaa kennaa jiruuf ga'een keenya maal ta'uu qaba? Kabajaa fi yaadannoo guyyaa waboo irratti argamu, walitti dhufanii mari'achuu fi yaada gumaachuu, maallaqaan bira dhaabbatanii hidhannoo waboo guutuu, irroomsuu fi lolchiisuu fa'aa ta'uu mala. Carraa kana immoo Adda Bilisummaa Oromoo Konyaa Viiktooriyaa isinii qopheessee jira. Guyyaan amajjii 7 2018 sa'aatiin waaree booda sa'a 1:00 hanga galgala sa'aatii 7 yeroo ta'u, bakki Kensington Community Recreation Center, corner of Altona Street and Kensington Road. Carraan kun isin darbin kottaa hirmaadhaa isiniin jenna. Yaada dabalataaf bilbila duwwaa 421 797 896 yookiin duwwaa 422 137 812. Injifannoo uummata Oromoof. Adda Bilisummaa Oromoo Konyaa Viiktooriyaa. Lalabanne nu qabsaa'oonni iyyanne nuti dirmadda nu jabeeyta nuti dirmadda nu jabeeyta isoo yeroon hin dabarreen jedhama. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansee sagantaa keenya dilee waaree marii dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Awala maturte faji Oromoo bosona kan turte anodu fudena dogana ganute anodu fudena dogana ganute alaba Oromoo bosona kan turte gabara dira awala maturte faji Oromoo bosona kan turte anodu fudena dogana ganute anodu fudena dogana ganute kapsaonni Kenya edura turani lubude binkamne alaba flatani abdi bilisumma digama garsani olsika sugecha rasasan numani arasil manake abidanu olsika sugecha rasasan numani arasil manake abidanu tutuwan Oromo wame kamisa alaba Oromo rentana arsa tutuwan Oromo wame kamisa fajisa bakenda rentana arsa nadiga madabi alamu kitesa mamu mazamiri pelle mabakasa isar mukatoma padi kishango sikas techadan nama tarako arsadan arkambe simbar salamako korekan arkambe simbar salamako alaba Oromoo bosona kan turte gabara dheera awwaala maaturte faajjii Oromoo bosona kan turte anooduu fudena dogana gaannote anooduu fudena dogana gaannote alaabaa Oromoo bosona kan turte gabara dheera awwaala maaturte faajjii Oromoo bosona kan turte anooduu fudena dogana gaannote
sabab ille gudane buta heddu kamna karabinu iduma garisa galaman dimtur tunur tiboda anurike biftu iduma garisa galaman dimtur tunur tiboda anurike biftu isa semule kanjara bagada Gasawa gibi tasawun jamada Ajaga misado kecawa bobutu Sifat kecawa egaman martu Anisi pampalma Lukungo abatu Yomusi pampalma Lukungo abatu Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa kun torbaanitti saatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariitii. Qophii waarii marii har'aa keessatti dhimma guddaa torbee kana irratti haasa'amaa jiru irratti xiyyeeffanna. Dhimmi kunis dhimma mana hidhaa maakalaawwii cufuu ilaalchisee ibsa mootummaan Itoophiyaa roobii darbe baase irratti kan xiyyeeffate. Qophii kana irratti keessummoota 3 qabadhee dhiyaadheera. Tokko lammii beenyaa kan mana hidhaa kana keessatti fi mana hidhaa kaan keessatti waggaa 6 dararamee erga hidhaadhaa ba'ee boodamoo biyya abbaasaa keessa jiraachuu hanqate gara biyya Noorweetti ba'ee yeroo ammaa biyya alaa jiru. Inni lammataa obbo Gammachuu Fayyeeraa ittaanaa pirezidaantii Maccaaf Tuulamaa kan turee fi yeroo ammaa immoo qabsoo Oromoo keessatti hojii garaagaraa keessatti qooda fudhachaa kan jiru. Biyya isaa keessattis hidhaa waggaa 3 dabarsee idda hidhaa ba'ees hiraarsaa waan itti baay'ateef biyya gadhiisee ba'uudhaan yeroo amma biyya Awustiraaliyaa keessa kan qubatee jiru waliin haasofna. Sadaffaan aadde Lalisee Wadaajoo ishiinis televezyiinii Itoophiyaa keessatti barreessituu ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf hojjechaa kan turte booda keessa immoo sababa siyaasaaf ilaalcha Oromummaa irratti hidhateen bara 2008 keessa hidhamte mana qorannaa maakalaawii dabalatee manneen hidhaa adda addaa keessatti waggaa 3 hidhamte kan turte san boodas hidhaadhaa eega baatee boodamoo biyya ishii keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef biyya dhiiftee baatee yeroo ammaa biyya Awustiraaliyaa keessa kan argamtu waliin marii goona. Keessummoota keenyaa maqaa raadiyoo sagalee Oromoo fi qophii waarii mariitiin baga nagaan dhuftaniin jedha. Marii keenya itti fufuudhaaf waa'ee ibsa mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa maakalaawwii cufuu yeroo dhageessanitti maaltu isinitti dhaga'ame? Mee obbo Lammiin maal jetta? Yeroo hundumaa waa'ee mana hidhaa maakalaawwii yeroo kaasanii haala itti namni bakka sanatti dararamu ilmaan Oromoo gaaffii haqaa gaafatanii qabaman ilmaan Oromoo jaarsa jaartii xiqqaa guddaa dargaggeessa shamara osoo hin jedhin haala achi keessatti haala suukanneessaa ta'een haala baay'ee gara jabeenya ta'een kutaaleen itti ilmi namaa itti dararaman haala itti ilmi namaa bakka sanarratti qaamaa fi qalbiidhaan akka cabu godhamu duula hamaa humna poolisii humna tikaatii fi akkuma kanas immoo dargaggoota ogummaa nama daaruu qabuutiin yakka bakka sanatti raawwatamu walumaa gala dararama ilma namaatu natti dhaga'ama. Kanatu natti mul'ata waa'ee maakalaawwii kana gaafa yaadadhu. Obbo Gammachuu bara 2004 keessa hidhamtee waggaa 3 mana hidhaa yeroo turte keessa inni jalqabaa muuxannoo mana hidhaa maakalaawwii itti qabduudha. Amma waan maakalaawwii na dubbatamu maa inni wanti sitti dhaga'amu yaadannoo bara sanaan kan wal qabate?
Dhugaa dubbachuuf maakalaawwinnaan dhaga'anii dararaa ilmaan Oromoo keessumaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii irraa yeroo sana qabaman dhiiga isaanirra yaa'aa turee fi harkaan miilli isaanii halkanii guyyaa hidhamee yeroo isaan aadaa bulan aadaa isaanii natti dhaga'ama. Kanarratti darbee immoo gidaara kutaa hidhamee jiru keessatti maqaa hidhamtoota Oromoo tarreeffamee akka yaadannoof ta'utti namni achi keessa ture hundumtuu maqaa isaa tarreesse hedduu yaadadha. Dararamaa fi kan hirriba nama rabsiifne reebicha achi keessatti halkan keessumaa halkan reebicha gaggeeffamaa bulu kan boo'ichii fi iyyi hirriba nama dhoowwuun sammuu kootti dhufa. Kanaaf tiroomaa hamaadha. Sammuu namaa dhala namaa keessatti waan hamaa uuma. Ani yeroo hunda yoon biyya yaadadhu qalbiin koo hundumtuu isaaniin baay'ee of jibba. Kan ma yaadadha. Hedduu ulfaataadha dhugaadha dhaggeeffattoonni keenya illee akka hubattanii egaa waan kana uummati akka beekuuf kaafna malee warra hidhaan dararaan kun irra ga'e tiroomaa addaa keessa yookaan immoo hiraarsa sana akka yaadatanii dhiphataniif miti. Laliseenis bara 2008 hidhamtee baatii 3 ol maakalaawii keessa turtee baate. Amma maakalaawiin innaa cufama jedhan maaltu sitti dhaga'ame? Yeroo sanatti ammallee baay'ee cufamuu isaatti gammadasi. Garuu immoo cufamuu isaa duwwaanis immoo furmaata hin qabu. Garuu wanti natti dhaga'amu yeroon hidhaa ture sanatti halkan isa hirriba hin qabne amma dhufanii nu waamu jecha dubartiin wajjin hidhamte tokko wajjin dabalee waamu yeroo hundaa yeroo na deebisan ishee fuudhanii deemu yeroo ishee deebisan ana fuudhanii deemu. Yeroo sana reebicha nurra ga'aa ture warra kaanirra ga'aa ture harkaaf miila hidhamanii yeroo isaanii lafarra foqoqanii deemanii yeroo harka isaanii qabanii miila qabanii fa'aa obboloonni warri kaan immoo lafarra raffisanii waan hedduutu natti dhaga'ama yeroo waa'ee maayikalaawwii sana yaadadhu baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama waan yeroo sana darbee yeroo yaadadhu kanan jechuu barbaade. Hedduu dhugaadha ilmaan Oromoo bara ammaa duwwaa miti bara Haile Sillaasee kaasee bara Dargii kaasee dabaree mana hidhaa maakalaawii kana keessatti gidirfamaa turanii ammallee kun dhala Oromoorraan dhaabbanne isaatii nuti kana haasofnutti dhalli Oromoo beekaan Oromoo qotee bulaan dubartiin mana hidhaa kana keessatti gidiraa argaa jiru. Lammi maakalaawii keessatti namoota Oromoo gidirsan eenyu fa'aa ture kanatti yaadattu? Namoota hedduudha. Namoonni bakka sanatti ilmaan Oromoo daruudhaan beekamanii kanneen hojjetaa maayikalaawwii ta'an akkasumas immoo kanneen immoo hojjetaa maayikalaawwii hin taane garuu hojiin isaanii humna tikaa keessaa namoota dhufanidha. Bakka lamatti hin qooda. Namoota humna tikaa keessaa dhufan keessaa kan baay'ee nama daruudhaan bakkeettis nama adamsuudhaan erga namni qabame boodas immoo nama dararuudhaan odeeffannoo argatu cuunfee gara Geetaachoo Asafaatti yookiin immoo yeroo sanatti Mallasitti kan dabarsaa ture nama Gabara Madiin jedhamudha. Namni kun nama baay'ee gurraacha furdaadha. Achi keessatti maqaa Garree jedhamudha baay'inaan kan beekamu. Nama baay'ee sodaatamaa. Bakka sana keessattis poolisoonni baay'ee kan sodaatan wanta inni dubbatus immoo kan biraan dabarre kan Gabara Madiin jedhamu kanadha. Isaanii kan isa waliin dhufan immoo Tsahaayyee kan jedhamanii fi akkuma kanas immoo Saggaayee kan jedhaman isaan kunis humna tikaati. Namoota kana sadan qaamota tikaarraan yaadadha. Lamaan sadan isaaniiyyuu sabaan Tigireedha. Umuridaanis immoo namoota bara duriirraa kaasanii sirna TPLF kana keessatti iddoo guddaa qabanii fi hojii adda addaarratti bobba'anii hojjetaa turan ta'uusaas booda qorannaadhaan bira geenyeedha jechuudha yeroota kana sadanii. Ittaanee namoota bakka sanatti qondaaltota maayikalaawwii ta'anii caasaa qabanidha. Isaan kun Taaddasee Masarat, Monii Mangashaa, Tagarraa nama jedhamu, amma sadarkaa koomishinaraatti kan ol guddatee Rattaa Tasfaayee, Waldaay, Henook, akkuma kanas immoo Biiniyaam namoota jedhaman irra hedduun isaanii Tigiroota kan ta'anii, dhiigaan Tigiroota kan ta'an. Kaan immoo namoota makaa ta'an baay'ee amanamummaan isaanii sirna TPLF olaanaa kan ta'e
isaan kana hedduu isaanii na yaadadha amma ni beekutti jechuudha. Gammachuu achirratti wanti dabaltu mee yeroo ati dhaa keessa turte namoota nama hiraarsan kanatti yaadattu eenyu fa'i? Dhugaa dubbachuuf sirriitti tarreesse yaa waameera namootuma barti sana nu wajjin ture natti fakkaata maqaan isaanii hedduun addatti namatti yaadadhe kophaatti dabalan jiru. Hundi isaanii baay'een isaanii Tigiroota turanii. Kanatti kan yaadadhu Oromoota poolisii ta'anii achi keessa turanii yeroo ilmaan Oromoo haaraan hidhamanii dhufan geerarsan illee waa yaadatanii nama yaadachiisan maqaa isaanii amma tuquun kan irra jirre nan yaadadha bakka isaan jira waan hin beekneefi kanarratti gaanatti fakkaata warri kun warra ijoo ta'anidha warri kaan ergamtoota immoo baay'ee isaanii maqaa waa yaadachuu danda'amu natti fakkaata. Lalisee yeroo kan kee keessattuu namoonni Oromoo haa ta'u nama mana Maakalawitti hidhaman hiraarsaa turan eenyu fa'ii yaadattaati? Baay'een isaanii warruma amma lammiin kaaseedha warra akka Tazarraafaa Rattaafaa kanaa Gabramadin Taaddasa warra yaadadhu keessaati baay'ee isaaniyyuu inniyyuu maqaa dheeraa kanaafuu baay'ee warra kaan maqaa dha'uu nan barbaachifne yaadadhu baay'ee isaanii. Ayyee hedduu galatooma mee Maakalawii cufnee Maakalawii muuzeemii akka taa'u murteessinee mana hidhaa istaandardii addunyaa eeggate banna jedhee Hayilamaaramarra ibsa kennee jira. Warri nama hiraarsan kan amma lammiin tarreessonni keessan tarreessitan otoo jiranii sirni nama hiraarsu otoo jiru Maakalawii cufuun furmaata jettuusin lammii sirraan ka'a. Walumaa galatti amma tarkaanfiin Maakalawii cufuu kan inni dhufe dhiibbaa qabsoon keenya fidedha. Haaluma kanaan namni hedduun Maakalawiitti dararamaa namni kamiyyuu balbala Maakalawii keessa utuu hin bahin gara Qaallittiin deemu yookiinis immoo hin gadhiifamu sochii uummata Oromoo keessatti namni hirmaatu tokko. Haala kana keessatti namni hunduu gaafa mana hidhaatii bahu jalqaba kan inni himatu dararamaa Maakalawiitti irra ga'e miidhaa qaamaa, miidhaa qalbii fi miidhaa adda addaa kan achi keessatti Maakalawii kana keessatti irra ga'e namni ni himata. Isaan kana saaxiluu keessatti gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch hojii bal'aa hojjeteera bara 2013 gabaasa dhiyeesseen ni yaadanna. Kana qofa immoo otoo hin taane Wikileaks waa'ee Maakalawii kan inni baase ni jira. Namoota Pastor Daniel kan jedhamu iddoo sana deemee hidhamaa dubbisuudhaan waan inni USCdhaaf gabaasan mootummaa Ameerikaatiif gabaase karaa embaasii kan inni gabaase Wikileaksiin jala saaxilee jira baay'een keessan kana ni argattu jedhee yaada. Kun hundi walitti cuunfamee dhiibbaan Maakalawiin roorroon Maakalawii keessatti ilma namaarra ga'u qorannoo suukanneessaan humnaan deeggarame kanii qaamaa fi umurii fi saala adda hin baafne ilmi namaa kan inni itti dararamu ta'uusaa sadarkaa adda addaatti saaxilamuun kun uummata addunyaa bira gahuun kun miidiyaadhaaf saaxilamuun kun mootummaa wayyaanee utuu hin jaallatin Maakalawii kana cufuudhaaf dirqisiifameera jedheetan amana. Kana qofaa osoo hin taane barreeffama caamsaa bara 2016 kana keessa addis istaandard namoota Maakalawii turan wabeeffachuudhaan barreeffama dhiyeessee Maakalawiin kamittiin haga yoonaa tajaajila kennaa jira kan jedhu uummata Itoophiyaatiifis bal'inaan dhiyeessee jira. Kunis namoonni irra deebi'anii waa'ee Maakalawii waan yaadatan yaadannoo qaban hunda akka ibsan yaanni adda addaa akka dhiyaatu yaanni walitti cuunfamu kunis immoo mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa godheera jedheetan amana. Sun walitti hidhaame dhiibbaan mootummaa wayyaanee irra gahe kun Maakalawii cufsiisuudhaaf dirqisiiseera jedheetan amana. Haa ta'uyyuu malee Maakalawii cufamuu qofti furmaata miti. Sirni sun hin cufamne Maakalawiin yoo cufamu malee yookiin cufamuun isaayyuu mirkaneeffannee sanayyuu gaasee jechuudha kan isaan nu mirkaneessan gaafa cufamee dhuguma kaayyoo jedhaniif kana muuzeemii gaafa isaan godhan kana amanuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu hangammaatti akka waadaa galan kanatti cufsiisuudhaan murteessaniiru. Cufsiisuuf yoo murteessan malee garuu sirni sun achuma jira. Namoonni kaleessa yakka isaan raawwataa turan hunduyyuu achuma jiru. Achi jiru yoo qofa otoo hin taane aangoon isaanii dabalanii fi sadarkaan jireenya isaanii ol guddate baay'een isaanii gara ministeeraatti baay'een isaanii immoo gara qondaalaa poolisii ta'anii tajaajila guddaa kennaa jiru. Fakkeenyaaf Moonii Mangashaa namni Maakalawii keessatti yakka guddaa kana namarratti raawwatu
amma kaawunsilii dhimma nageenyaa keessatti iddoo guddaa qabatee nama jirudha. Namoonni kun akkanaan sadarkaan isaanii ol guddatee jira. Kanaaf iyyuu maayikalaawwii sana cufuun haga namoonni yakka sana raawwatan haga yakki sun bifa isaa eeggatee gosa isaa eeggatee jirutti maayikalaawwii cufuun furmaata ta'u. Kana qofa ammoo osoo hin taane bakka qorannaan itti gaggeeffamu manni haaraan akka ijaaramee jiru dubbatanii jiru. Kunis qorannaan humna kan isaan deeggaru immoo labsiin farra shororkeessummaa anti yookiin immoo anti terrorism law kan jedhamu proclamation kan jedhamu kan bara 2009 baafatanii jira. Seerri sun haga hin qabinitti. Seerri sun hanga hojiirra jirutti namni kamiyyuu bakka kamittiyyuu haa qoratamu garuu humna fayyadamuudhaan daaramuudhaan qoratamuun inuma itti fufa jechuudha. Kanaaf iyyuu maayikalaawwii cufuu qofti furmaata miti haga sirni sun hojiirra jirutti kan jedhu amantaa mataa kiyyaa nan qaba. Kan biraan maayikalaawwii qofatti miti namoonni kan isaan daaraman irra hedduun keenya akkuma beeknu bakkoota adda addaa keessumaa kan Kaazaanchis keessa Boolee keessa akkuma kan immoo naannoo Xoor Haayilochii bakkoonni dhokataan manoota namaa keessatti nama yookaan sun nama daaramuun hinuma jira. Kan ammoo kan raawwatan irra guddaan isaa namootuma manni maqaa dhoofnu kanadha. Kanaaf iyyuu sirni sun akka jirutti maayikalaawwan cufamuun hagas mara jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama barbaachisaa ta'e ni fida jedhee amantaa irraan qabu akka kiyyatti. Lalli siyaasa irratti waan dabaltu yoo jiraate. Wanti dabalu baay'een hin jiru caalaatti inni iyyuu lafa kaa'eera akkuma inni jedhe. Sirnichi amma jirutti wanti jijjiiramu tokko iyyuu hin jiru. Manni hidhaa maayikalaawwii cufamuuni ilmaan Oromootiif waan addaa wanti inni fidu hin jiru. Akkuma isaan jedhetti iddoo biraatti banachuu danda'u isaan. Iddoo maayikalaawwii qofammoo miti kan jiru iddoo baay'ee jira. Garuu sirni sun amma jirutti warri Oromoo ilmaan Oromoo hiraarsaa turan sun amma hojiirra jiranitti wanti jijjiiramu tokko iyyuu hin jiru. Isa kanaaf immoo baay'ee isaa obboleessi koo lammiin dubbateera waan haaraa waan itti dabalu iyyuu hin qabu. Obbo Gammachuu waan dabaltu yoo jiraate. Lammiin bareechee ibseera. Haa ta'uuti manni hidhaa maayikalaawwiin diigamuun sirna wayyaanee diigame jechuu miti. Kan achitti nama dararaa ture namoonni sunis akkuma sanatti jiru. Sirni sunis caasanti kasaanii kan namaa kan qabee hedduu kan ajjeesu kan reebaa ture akkuma jirutti jira waan inni tuqame hin jiru. Kan kana godhu mana toon taane nama. Namni sunii fi sirna sana. Namni sunis achuma jiru. Kana duwwaa miti amma kan maayikalaawwii duwwaatti kan yeroo baay'ee ijaa miidiyaa irratti bahee magaalaa Finfinnee keessatti mul'atee miidiyaa irratti akkuma lammiin jedhe mul'ateef ta'e malee dhalli Oromoo kan itti miilli caccabee anna yaadadha raarsoon fa'aa bakki itti waggaa lama kaateen harkaan miilli kaateen hidhamee otoo utaalanuu kaateenaan jilba cabsee lafee cabsee baate maayikalaawwiitti miti kan akka Zuwaayitti tollaa'e kaampii waraanaa keessatti dhalli namaa dararamaa jira. Inni kun miidiyaa keessa waan hin gallee fi namni keenya hundumtuu maayikalaawwii duwwaatti akka dararamaa jirutti mul'ata. Inni kun akka kootti bakki anaaf tiroomaa ture sun diigamuun akka nama tokkotti yoo diigame yoo dhugumayyuu ta'e diigame na gammachiisu iyyuu ammayyuu dararaan dhala bakki Oromoon itti dararamaa jiru haaraa yoo ta'u ijaarii warrumti jiran kaampii waraanaa ammayyuu uummanni Oromoo kan keessatti argamanii itti dararamaa jiran hedduutu jiru. Kuni hidhaa sana dhaabaa tirooma sana dhaaba jechuu hin dandeenye. Kanaan immoo manni hidhaa gurguddaan akka fooyyeetti ijaaramaa jedhanii bifa isaa alaa bareechuu danda'u keessa isaatti garuu dhala namaa irratti dhala Oromoo irratti kan raawwachuuf deemusuma kana waan addatti jijjiiramni natti mul'atu baay'een jiru diigamuu maayikalaawwiitti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii kana kutaa lammaffaasaa torbee qabannee dhiyaanna. Har'a qophii keenya waliin waan turtaniif hedduu galatoomaa nagaan nu bula. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.